godina Boorana Bahaatti waggoottan darban carraawwan hedduun akka uumaman taasifamee jira. Barnootaan, fayyaadhaan, bu'uura misoomaatiin, hojii bishaaniitiin, bu'uuraalee misoomaa sadarkaa adda addaatti guutuudhaan xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa dhufee jira. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kan fiixirra ture karaa gidduutti kan fidu, kan fagoo ture kan dhiyeessu, kan abbaan muraasni ture hunda kan abbaatti godhe, carraa misoomuu hundaaf kan kennedha. Isaaf immoo fakkeenyi guddaan asitti godina Boorana Bahaatti dhimmoota ta'aa jiranidha. Baga gammaddan, baga milkooftan jechuun barbaada. Ummata fagoo ture, dinagdeerraa fagoo ture, siyaasarraa fagoo ture, giddugala biyyaarraa waa hundaan fagoo ture, fiixirra ture, waa hundaan karaa giddugaleessatti fiduudhaan, aangomsuudhaan, fayyadamaa gochuudhaan, ummata seeftineetii keessa jiraachaa ture seeftineetii keessaa baasuudhaan, oomisha babal'isuudhaan ce'umsa olaanaan akka dhufu taasisee jira. Ummata kanaan dura seeftineetii abdatee jiraatu duun taane dafqasaa abdatee halkanii guyyaa hojjetee jijjiiramuu akka danda'u kan itti agarsiifame. Horiin miiliyonotaan kan itti dhuman oduun taane horiin miiliyonotaan iddoo turan, iddoo gabaatti argatan, iddoo ce'umsi jireenyaatti dhufu akka ta'u taasisee jira. Har'as eerpoortiin kun murtee muummee keenyatiin ijaaramee, murtee muummee keenyatiin maqaa gadaa jedhu argatee, Boorana sadarkaa kanatti sa'aatii 10 giddugala biyyaarraa fagoo ture sa'aatii takkaan giddugala biyyaatti dhiyeessee abbaa milkaa'inaa isin godhee jira. Baga gammaddan, baga milkooftan. Misoomni jalqabne kun jalqabbiidha. Itti fufaa jabaannee hojjennu, kan hojjenne haa qusannu, kan qusanneen immoo carraa jiruun karaa investimantiitti ce'aa deemnu jechuun barbaada.